Nazihaati dhiyeenya kanaatiif ergaaniif lubbuun itti darbees baatii lammaffaa keessa akkaanii fi jirtuus dubbachaa itti jiran. Addana siyaasni immoo dhimmoota lixa hailii naannoo Somaaliitti irraa argamanii naannoo gandaalbii bareedamutti magaalaa Diraawaatti ajjeefamtee turte. Inni ammaan dura adda qananii addunyaa immoo barbaachisaa ilmaan Oromoo kan karaa deemaa turan har'a immoo dubartiin Oromoodhaan dubartiin Oromoo tokkuma waan ta'eef addana siyaasaa dhiiga callisanii ilaalaa jiran jechuun hawaasni naannawaa Harargee fi akkasumas godinaalee hundaa ajaa'ibsiifachaa jiran. Ilmaan nama hundinuu tokko waan ta'eef addana siyaan haadha ilmaan lamaa yoo taatu ji'a ulfa ji'a kan lakkuu lama kan garaagaltu sanii waliin lubbuun isiidhaatiif darbee waan tureef inni tokko kan sagalee isaaniif ta'e dhiigni isiidhaa kaanii fi ga'uus warra isaaniitiif dhaabbatoonni dhabameeti jiran. Hawaasni Oromoo immoo bakkoota garaagaraa irrattis argaman dhiigni addana siyaasaa akkaanii fi ba'uufis tattaaffii akkaaniif godhan ni beeksisna. Addana siyaasaa immoo haadha ilmaan lamaa yoo taatus namoota lixa hailii naannoo Somaaliitiin gandaalbii baruu keessatti lubbuun isiidhaa kan darbe yoo ta'u dhiigni isiidhaa akkaanii fi ba'uufis bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatii fi hooggantoota federaalaa kan Dirree Dhawaatti argaman maraa waliin dubbataniis nama isaan dhaga'uu dhabaniiti jiran. Yeroo hundumaafuu immoo dhiigni dubartii Oromoodhaa kan yeroo hunda kalaafatti ilaalamu akkana siyaasaa kanatti kan ilaalame tokko hin argine jechuun hawaasni Oromoodhaatis ilaalaa jiran. Addana siyaasaa obboleettiin isiidhaa ta'uu wajjiniin dalagaa akka dubbachaa laatis jirtutti obboleettiin biyya ergaaniif ajjeefamteef amma ji'a tokko fixee ji'a lammaffaa keessa jirti jettiin. Lolli naannoo Somaalee gandaalbii baruutti bakka Oromiyaadhaatis cabsanii lafa Oromoo kan saamaa jiran dhaqanii ganama subiidhaan waraana irratti banuun ajjeesaniitu jiran. Isaaniif isiin ajjeefamtee booda immoo dhiigni isiidhaatis bahuu dhabuun yeroo ammaatti taa'aa jira. Artisti Qananii Addunyaatiif immoo gaafa dhiigni isiidhaa akkaan nu gaddisiise ilmaan Oromoodhaa martee akkaaniif dhiigni isiidhaa bahus kan gaafachaa turan kanaafis gaafatanii akkaaniif dhiiga artisti siyaasaatti akkaaniif baasan isin jennaan. Ilmaan Oromoo tokko Oromoon tokko immoo waan ta'eef inni intala kanaa barbaadamee akkaaniif as bahus isin gaafannam. Hawaasni bakkoota adda addaa irrattis argaman immoo garuu tuumiin gumaan isiidhaa bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa akka waan if dabarsaa takka immoo if godhuu fakkeessuudhaan kuma dhibba tokko qofa gara gandaatti geessee ni biraa deebi'ee ni dubbatan. Kunniin dhibbi tokko immoo maal akka godhuufis hawaasa isaaniitiifis maal akka uunuuf godhuu nutis takka irraa kafalanna halkanii guyyaa nu keessa yaanii keessa bobba'anii nu keessa galanii irraa kafalanna jechuudhaan dubbataniiti jiran. Addana siyaasaatti yeroo hedduudhaafis qabsootuu Oromoodhaa kan taate yeroo ammaan duraatiifis qabsaa jajjabaa keessa kan turte yoo ta'us har'a immoo gaafa lubbuun itti darbituus dhiiga isiitiif nama gadi ba'ee falmatuus dhabameeti jiran. Namoota lubbuudhaan jiru namni tokko hin yaadneef gaafa inni deessan tokko isaaf hin yaadu. Mata keenya namoonni hundinuu maaliif callisanii galteettanii ta'isan dhiiga addana siyaasaa akka barbaadan isin jennan. Akkuma yeroo ammaan duraatti artisti Qananii Addunyaa irratti mormaa turre har'aas gadi baanee akka dhiigni kunis beekumaan addeellaa bahuuf dhiibbaa guddaa akkaaniif gootan isin jennaan. Callisuu maaliif akka filatanii fi dubbachuudhaatu isin barbaachisa kan isin jennu callisuun nun baasuu dhiiga kana barbaadaa ilmaan Oromootiin. Haalli kun immoo yaada ajaa'ibsiisaadha. Namoonni bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti argaman dhiiga artistii Nasiyaa osoo hin barbaadin ta'anii jiran. Bajjii jaha osoo inni garaadhaa qabdu kan lubbuun isii darbee Nasiyaa jahaatti